Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa Margaa Show har'aaf jenne eegalee jira. Keessummaan keenya har'aa nama kalaqaati. Kalaqoota isaa keessaa tokko iddoo jirtan ta'anii bilbilaan balbala ofii eeggachuun nama dandeessisaadha. Bilbilaan akkamitti alaala ta'anii qe'ee ofii eeggachuun danda'ama. Kun kalaqa isaa isa guddaadha. Kalaqootas kanneen biraa qabu baga gara Margaa Show imala gootaatti nagaan dhufte. Isinillee afeerraa nu gochuu keessaniif Margaa Show guddaan galateeffadha. Mee ateen achirraa kan? Maqaan kiyya barsiisaa Guutaa Baqqooshee Wayyeessaan jedhama. Kolleejjii barnoota barsiisota Fiicheerraa barnoota afaaniitiin eebbifamee ba'ee kutaa magaalaa Qaqqaallitti Galaan Nambartoo Piraamarii Iskuul keessan hojjedha. Si biratti kalaqni maali? Afaaniin baradhee jettee achirraa kaanama. Kalaqa jechuun akka yaada kiyyaatti wanta nama mudate tokkoof yookaan immoo wanta nama biraa mudatu tokko furtuu ta'uu danda'a yookaan immoo galtee ta'uu danda'a. Nama sanaaf furmaata ta'uu danda'a. Jedhamee wanti hojjetamu tokko kamuu kalaqa. Kalaqa gaafa ibsu namni kamuu kalaqa hojjechaa oola. Kalaqni inni hojjetu garuu kalaqa dhuunfaa isaati. Waan isa mudate damdamachuun yookaan immoo waan isa mudate sana jalaa ba'uuf namni baay'een kalaqa hojjechaa oola. Kalaqni adda ba'ee beekamu garuu kalaqa rakkoo nama biraa furuuf hojjetamudha. Rakkoo ofii sana qofa otoo hin taane rakkoo nama biraa furuuf hojjetamu. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana kalaqa kiyya jalqabaa akkuma ati kaaste kalaqa HC Keeper jedhamtuun qaba. Kana jechuun kalaqa konkolaataa fi manarratti eegumsa taasisu jechuudha. Mee achitti otoo hin dhaqiini fakkeenyaaf atumti jalqaba gaafa afaan barattee maalirraa kaateet gara waa kalaquutti deemte? Yaada akkamitu si keessatti uume moo waa dubbi fedhii keessachi jira moo ganamaan si keessatti guddate moo erguma ammuma kana of argite waan kana yaaluu jalqabde moo achirraa kaan otoo gara kalaqaatti hin dhufe? Baay'ee gaariidha. Kalaqa yeroon daa'imummaa ture waan tokko tokko nan hojjedha. Naannoo keessatti. Amma fakkeenyaaf wanta amma maan irraanfanne keessaa elementarii keessaa kutaa gadii ta'ee bilbilli harkaa reef nama harka seena yeroo sana. Bilbila Nookiyaa xiqqoo sana kan fayyadamu kan miimooriin fayyadamu sana. Ishee sana namarraa argeen osee misingaa jira. Osee misingaa irraa qunciseen walitti qabsiisee qoraattiin jirti. Qoraattiidhaan walitti qabsiisee lakkoofsa achirratti barreessa. Goraa kan jedhamu jira. Kalarii diimaa kan qabu. Sanarratti barreesseen qabadhee deema. Kana jechuun yaadni kalaqaa durumaan keessa kiyya jira. Akka isaa ta'ee mana barumsaa itti baradhe sadarkaa tokkoffaa irratti gumii miini miidiyaa fa'aatu jira. Isarratti ni hirmaadha. Garuu gumiin kalaqaa addatti ba'ee hin jiru. Yaadni kalaqaa garuu durumaan na keessa jira. Amma wanti tokko gaafa na mudatu manuma keessatti haa ta'u. Waan ta'e na barbaachisa taanaan waan ta'e hojjechuu barbaada. Waan ta'e yaaduu barbaada. Lammaffaa immoo karaa moobaayilii kanaan wal qabatee baay'inaan naannoo keessatti waa deebisuudhaan rakkoo nama mudate kana furuudhaaf yeroo baay'ee itti nan beekama nan hojjedha. Sanumarraa ka'eeti. Fakkeenyaaf yoo moobaayilii namaaf hojjechuu dide hiikteetu waa suphuu kana waan akkasii suphuu dura yaalteetta? Eeyyen waa suphuu nan hojjedha. Waa suphuu nan hojjedha. Gaafan waa hojjedhu immoo waan na mudate tokkoof waa hojjedhee wanti sun waan na mudate sana furuu gaafa danda'e yookaan immoo silaa wanta nan yaade sanarra gaafa naannole gammachuu guddaa sanatti dhaga'ama. Isuma sanarraa karaa kalaqaatti deema. Balaa wayii osoo qaqqabee beektaa? Fakkeenyaaf amma sibiilaaf sibiila walitti fiduu, waan wal maagneetii qabu walitti fiduu, waan wal harkisuu, waan wal dhiibuu, waan wal diduu. Kana keessa immoo elektirikiidhaan yookaan ibsaadhaan wal qabatee rakkoon si mudate jira moo waan natti yaadattu jira? Rakkoon na mudata. Rakkoon na mudatee hin jira. Addatti kan inni irraanfachuu hin dandeenye amma yaadni kalaqaa durumaan na keessa jira sin jedhee. Akka isaa ta'ee elektirikii kanas naannoo itti dhaladhe baadiyyaa yoo ta'eyyuu gara iskuuliitti iddoo dhufee ka'ee booda gaafa wanti tokko uumamu ofiin sirreessu barbaada. Akka isaa ta'ee elektirikii na qabee hin beeku. Iskuulii galee naannaa chaarjeriitti sokkaan sana nu jalaa tabalaashofteerti. Elektirikiin nama qabuu isaa hin beeka. Nan beeka sirriitti. Akka isaa billaan ani fayyadame ishee hiikuudhaaf bilmaaraan qabu bantuun qabu. Billaan ani fayyadame muka ishii keessa ol ba'ee sibiilli karaa gubbaatti qoncooree jira. Gaafa kanaa ani sibiilitti qabadheen banuu dhaqe. Banuu gaafa naqu na qabate.
akka elektirikii yoo nama qabate nama gallakkisi jedhee yaadin beeku. Jechuun nama ajjeesa jedhee waan yaadu jechuudha. Mudannoo sana yaadadha. Kan biraa kalaqootatti eddan dhufee ka'ee booda over voltage faa ta'u yeroo na jalaa miini gugubatu jira. Isaan kana na yaadadha. Waan balbala irratti hojjetamu kana waan qeegu kana akkamitti yaaddi? Maalirraa kaateetu? Jalqaba duraa HC kana yaade dukkaana xiqqoo takka jira. Suuqii kan jedhamtu jira. Yeroo hojii kiyya bilisa barsiisummaan hojjedha siin jedhee gadi ba'ee kanan hojjedhu jira suuqii wayi. Akka tasaa ta'ee nama hin beekamneen galgala na jalaa cabde. Erga na jalaa cabee ka'ee booda akkam joon godheen waan kanatti furmaata laachuu danda'a. Achi buluu hin danda'u. Manittiin mana baay'ee xiqqoodha waan ta'eef. Naannaa fageenyarra waan jiruuf maal gochuu danda'a waan jedhu yaade. Amma fakkeenyaaf qulfiin alarmii qaban jiru. Gaafaati tuqte kan iyyan. Gatiin isaaniillee gadi bu'aadha. Amma isaan yoo galchite yeroo bokkaan faa roobu. Yeroo silaan dhaga'amnetti dhiibbaa geessisuu danda'a. Abbaan ta'e tokko mana sanarratti jechuudha. Otoo roobni akka malee roobaa jiru otoo attuun dhufee tuqee roobni manarraa sagaleen roobaa alarmii sana si dhageessisuu dhiisu yookaan iyya ishii sana si dhageessisuu dhiisuu danda'a. Isa sanarraa kaaseeni itti yaaduu jalqaba duraas itti miira karaa elektirooniksii kanaan tuttuqqaa nan qaba nan hojjedha siin jedheera. Isuma kanarraa kaaseen akkam yoon godhee waanuma xiqqoodhaan mana kiyya sana eegsisuu danda'a. Yookaan immoo gaafa dhiibbaan mana sanarratti uumame wanti natti bilbilu akkamittan uumuu danda'a kan jedhu aayidiyaan naaf. Fakkeenyaaf otoo hattuun dallaa namaa cabsitee seentee karaa sana deebifteeti ijaarta. Akka hattuun hin dhufne yookiin karaa sana dhaabattee eeggatta ta'a. Atis kanaaf furmaata kana yaadde. Isa kana yaadee hojjechuun jalqabee yeroo jalqabaaf narraa gubattee sitti miira over voltage fayyadame siin jedheera. Sanaa booda gubattee kan inni chaarjessus baatirii ishii bakka biraatti chaarjesseen keessa galcha ture jalqabdudha. Amma gaafa waa uumtu aayidiyaadha siin jedheera. Aayidiyaa fidda. Aayidiyaa sanarraa kaasteetu waa uumta. Aayidiyaan biraa yaadni biraa immoo irra sii dhufa. Jijjiiraa deemta. Sanarraa kaasee jalqabee na jalaa gubatee lammaffaa deebi'ee hojjennaan garuu siimii tokko irratti kan inni hojjedhe. Siimii tokko irratti kan inni hojjedhe. Qabattee jirta waan ta'eef ilaalaa osoo hin dandeenyu. Siimii tokko irratti. Oluma fuudhiiti. Kan inni dalagee. Kanneen kalaqee ishee kanadha. Jalqaba duraa gaafa kalaqee siimii tokko irratti kan isheen hojjettu. Siimii tokko irratti hojjetamee ka'ee booda. Gaafa namni barrii banu yookaan gaafa namni balbala sana banu gara kamitti bilbila gara siimii tokko sana qofaatti bilbila jechuudha. Kan biraa amma milkoofte kana hojjette balbalatti yookaan karra alaatti qabsiifte sana booda siim kaardii achi keessatti hojjette? Siim kaardii tokko nan galchee siim kaardii sana galchuun maaliif barbaachisa fakkaata? Tokko gaafa sii bilbilu siimii keessana ta'uu addan baasta. Kana jechuun manni kee akka cabee hin beekamaa jechuudha. Kan inni dalagu siimii tokko irratti ture. Waanum namni fakkeenyaaf amma bilbila kana daawwattoota keenyaafis akka ifa ta'utti fakkeenyaaf nama bilbila harkaan qabaa ani nama fakkeenyaaf otoon sitti bilbiluu barbaade lakkoofsa tuttuqeetan lakkoofsa kee kanas beekeen duraan nama itti bilbiluu lakkoofsa isaa beekuun qaba miti. Sana booda immoo tuttuquun qaba. Yookaan amma moodarniin wanti haaraan dhufee sagaleenis ebelutti naa waam jechuu dandeessa. Isuma kana siim kaardumti kun akka namatti sitti bilbila jechuudha. Jalqaba ajaja laatta. Amma jalqaba gaafa hojjettu sana ajaja kennita. Ajajni itti kennitu siimii tokko san qofa irratti akka bilbilu taasisa. Siimii tokko qofa irratti hojjeta. Balbala irratti hojjetameera. Kan inni hojjetu siimii tokko irratti qaamni banu sun qaamni barrii kee banu sun omaa seensii waan tokko hin dhaga'u. Sagaleen hin dhaga'u sagaleen kennu. Amma bilbilli gaafa waamu sagalee wayii sii kenna. Yoo muuziqaa irra qabaatte muuziqaa jedha. Yoo muuziqaa irra qabaachuu baattes sagalee wayii dhageessaa waama. Inni kun garuu hin dhageessisu. Kana jechuun ispiikeriin irraa adda ba'eera jechuudha. Sagaleen kenna. Garuu kallattiidhaan. Yoo si biraa waamu akka dhaga'ee hattuun sun yookaan bilbila kana hin buqqifne yookaan akka hin banne. Kanaaf hin waamaa si biraa sagalee si waamaa jiru sana immoo hin dhageessisu asitti. Hin dhageessisu an biraa akka irratti hojjetamee jiru hin beeku. Yoo beekee gamada kutellee bilbiluu hin dhiisu. Dirqama sagaleen si biraa ga'a. Utuma waan asirratti atiite kana argeen kute si biraa garuu waamuun ittuma fufa. Ittuma fufa. Amma tikaaftutti yookaan amma bartutti. Kun maaliif sitti fakkaate? Jalqaba duraa balbala irratti hojjetamee jira siin jedheera. Balballi gaafa banamu maal ta'a?
sitti bilbiluu jalqaba. Ajajarra jiraa jechuudha. Gamada sana yoo kutee boordiin kun bakka biraatti kan isheen galteertu yookaan bakka biraatti dhokattee jirti. Bakka ishii sana arguu hin danda'u. Bakka ishii sana amma barbaadutti immoo sitti bilbileera. Kanaafuu bakka sana dhokatee gamadni illee yoo cite ajaja duraa sana hin dhaabu jechuudha. Sitti bilbiluu sana dhaaba. Kan biraa kan adda taasisu sitti bilbilee ka'ee ati hin kaastu yoo ta'e deebisee summaan sitti bilbila. Ammas irra deebise. Irra deebisee sitti bilbila. Kana jechuun sababiin isaa deebiin kennineefate waan ta'eef. Deebiin kennine waan ta'eef deebisee sitti bilbilee qabeenya keessana to'achuu dandeessa. Si hambisaa jechuudha. Mee akkamitti hojjette dura maalirraa kaateetu mee kuni maali achirraa kaa? Isheen kuni boordiidha ture kan keessa jiru. Boordii jechuun kan bilbila wayii. Kan bilbila wayiiti. Bilbiloota xixiqqaarraa kan dalagamtu. Ishee irratti jalqaba hajajni hojjetama. Hajajni hojjetama. Ajaja sana siimii kee irratti kan hojjetu. Amma jalqaba duraa gaafa rakkoon nama sana siimii tokko irratti kan hin dalage. Amma garuu siimii sadi irrattidha. Ajaja hojjetta. Gaafa kalaqxu san jechuudha. Edda ajaja hojjettee kaatee booda ajajni raawwatu bilbila keessana qofa irratti bilbila. Bilbila keessana qofa irratti. Gidduutti namni yoo itti bilbile yookaan immoo miiseejiin illee yoo itti ergame hin fudhatu. Fakkeenyaaf amma bilbiluma kana anis bilbila harkaan qabaami. Bilbiluma kana osoo waan mudate yookaan osoo nama wayii dhimma wayiitii barbaade dursa naman itti bilbiluun beekuu qaba. Deebi'ee immoo tuttuqeetan lakkoofsa kana tuttuqeetan itti bilbila nama sana. Hojiin an hojjedhu kana hin hojjetaa kun? In hojjeta. Jalqaba duraa ajajni itti laatama. Ajajni itti laatamuun sun yeroo hojjettu sana yeroo kalaqxu sana ajajni itti laachuun isaa kaayyoo tokko qofa beekaa jechuudha. Kaayyoon isaa maali? Eeguu gaafa namni bane immoo bilbiluudha. Sitti ergaa dabarsuudha. Kanaafuu in hojjeta. Kontineensii walitti fufee hojjeta. Yeroo balballi banamee cufamu yeroo hundayyuu aktiif ta'e. Ammatti kaaftutti yoo kaasuu baatte hoo? Oo kaasuu baatte immoo deebi'ee sii bilbila. Deebisee bilbila ammas. Deebisee sii bilbila. Yoo ati immoo kaafte sitti meeraa jechuudha. Hattuun dhufeera namni wayii dhufeera. Yoo kaaste waan lamadha kan inni hojjetu. Tokko yeroo inni sitti bilbilu sana manni kee akka tuqame hin barta. Akka baname hin barta. Konkolaataa irratti hojjetama yoo ta'es akka baname hin barta. Kan konkolaataatti hin dhufne mee kan manaaf hin. Mana irratti fakkeenyaaf hin barta. Edda bartee kaatee booda meebii amma ijoolleen kee yookaan maatii kee ta'uu danda'a. Nama qulfii manaa qabu ta'uu danda'a. Nama hattuu hin taane. Hin taane ta'uu danda'a. Gaafa inni sitti bilbilu in kaasta bilbilu. Kaastee dhaggeeffatta. Sagalee naannaa sana jiru qulqullinaan sii dabarta. Fakkeenyaaf obboleessa kee yoo ta'e banan seenan ati bilbilte hattuudha ta'uuf firaa ta'uu adda baafachuudha kaafte waan isaan haasa'an sitti dabarsiti. Sitti bilbila. Maayikiraafoon irratti hojjetamee jira. Maayikiraafoon irratti hojjetamee waan jiruuf maayikiraafoon hojjetamuun isaa alatti ba'eeti kan hojjetamu akka sagalee qulqulluu fuudhuuf. Amma usuustaallee yoo ta'e sagalee gadi qabamee haasa'amullee yoo ta'e si biraan ga'uudhaaf jechuudha. Inni biraa jalqaba duraa jenneerra hattuun balbala qofaan hin seenu. Maskootaan isatti hin dhumne autoo achi hin ga'ini. Hattuus haa ta'u ofirra dhufee balbala bane. Yoo inni natti bilbilu sana fakkeenyaaf bilbila koo kaasee toon amma sitti bilbilee sagaleen waamichaa asiin dhaga'ama. Sagaleen waamichaa dhaga'ama jechuun ani bilbilaa jiraachuu koo namni na cina jiru hin beeka jechuudha. Hattuunis yoo warra manaa ta'uu baate hattuun yoo dhuftee balbala banti ta'e sagaleen waamichaa kun yoo dhaga'ame hattuun kutuu hin dandeessu waan kana achi fuudhuu hin dandeessu. Baay'ee gaariidha. Jalqaba duraa sagalee tokko iyyuu hin kennu. Gaafa sitti bilbilu sana. Gaafa sitti bilbilu hin kennu. Ammatti kaaftutti. Amma namni siimii irratti sagalee waamichaa ni hidhata. Yookaan immoo sagalee wayii kenneetu waama. Sagalee bareechituu wayii fa'aa namni sirba fa'aa faaruu fa'aa waan adda addaa godhatan jiru. Isaan dhageessisu asitti. Isa hin jiru. Isa sagaleen maan kennu. Sagalee maan kennu sagalee akkan kennine godhamuun isaa namni sun akkan barreef akkan beekneef. Normaalii balbala banamaa yookaan maskootii banamaa umaa seensii tokko hin qabu. Waanuma waajjiru hin fakkaatu. Taasallee argee nama waan akkasii beekullee ta'e amma teknooloojiin kun hojiirra olee babal'atee namni mana manaan gaafa fayyadamu hin baramu. Yoo barame illee balbala yeroo bane sanatti dafee yoo inni gamada sana kute ajaja sana bilbiluun dhabu. Addaan citullee gamanni yoo cite ammatti kaaftuufitti deebiseetuma bilbilan. Deebisee bilbila. Kan biraa asirratti amma seensarii waan jedhamu jiraami. Seensariin kun yookiin qaamaan tuqu yookiin otoo qaamaan hin tuqin fooliidhaan haa ta'u itti dhiyaachuu keetiin haa ta'u adda baasa. Inni kun isa kam hojjeta? Yoo tuqxee yoo bantee hojjetamoo yoo otoo hin tuqin itti dhiyaatteedha kan inni bilbilu. Inni kun kallattiidhaan
yoo baname bilbila. Malee utti dhiyaattee miti. Yoo itti dhiyaatte miti. Gaafate tutte fakkeenyaaf amma dhufee toon kana iddoo kana yoon harka koo ga'e calluma jedhe. Yoon qabadhe garuu sitti bilbila. Hin bilbila. Kana kun maaliif bareeda sitti fakkaata? Amma balballi nama hundaa kophaa isaan ta'u. Amma suuqiin nama tokko daandii gubbaa. Manni wal cina jijjiraachuu danda'a. Walitti dhiyaachuus danda'a. Fakkeenyaaf balballumti wal tuqu jira. Kan baname kan nama garagaraa ta'ee adda adda kan banamu. Amma fakkeenyaaf kan seensariitiin garaagarummaan inni qabuun siif ibsa. Seensariin amma si argaa yeroo si argee ka'ee bilbila qaama sanaaf. Kun garuu sanarraa adda. Kana jechuun namoonni suuqii daandii irraa qaban namni hundi daandii irra waan darbuuf yeroo hunda bilbilaa jechuudha. Yeroo hunda jeeqallee jechuudha. Inni kun garuu dirqama yeroo banamedha. Nama balbala kee bane. Hamma banamutti homaa qabatee tuqee yoo dhiise homaa rakkoon qabu. In bana taanaan garuu ajaja fudhateera. Bilbiluu danda'a jechuudha. Siyaasanatti bilbila. Argeera jechuudha. Abbaa fe'iisaa ta'u. Hattuusaa ta'u nagaa argeera jechuudha. Kan biraa gaafa manaa baatu. Sana booda'u gaafa waan ishi bilbile kaafte sana booda'u maaltu ta'a? Bilbilee in kaastaa jalqaba duraa gaafa inni bilbilu sana waa hin barta. Wanta ati bartu maali? Mana kiyya waa tuqeera waa baneera waan jedhu hin barta. Shakkii jalqabaa. Lammaffaa immoo gaafa kaastu eenyummoo sagalee inni dubbatu usustaa sagalee xiqqaallee yoo ta'e kallattiidhaan sii fida. Hattuusaa ta'u fira. In dhageessa. Sagalicha dhageessa. Sagalicha dhageessuu qofayyuu miti. Aga si'aatii lama siimii waan of keessaa qabu amma si'aatii lama waan naannaa sanatti haasa'an hunda adda baasuu danda'a. Amma sa'aatii lamaatti. Ajaa'iba. Hanga si'aatii lama adda baasuu danda'a. Kan biraa yoo dhumsi ta'eoo fakkeenyaaf hatumta too deebitee dhattee banteeoo. Anumti yoon bane in bilbila. Bilbiluun dhaaf. Sumatti suma bilbila. Ajaja fudhateera waan ta'eef. Ajajaan hojjeta waan ta'eef inuma bilbila. Kan addaan baasuu yaalteettaaf anatti too bilbiluu dhiise. Ana too na beeke. Ammaa fi ijaalle kana jalqaba duraa amma gaafa waa kalaqan gaafa waa hojjetani aayidiyaa wayisii dhufatiin jedhe aayidiyaa sanarraa waa hojjetta. Sana booda wantoota jiran laalaati diviloopi kan gootu yookaan immoo kan itti guddisaa deemtu. Isa sana seensariidhaan wal qabata inni sun. Seensariin gaafa galu immoo sooftiweeriidhaan illee wal qabata. Isa sanaaf hojjechuudhaaf kaayyoo nan qaba karoora nan qaba. Kana dura galuu kanneen hojjedhee namni hunduu yoo bane namni hunduu yoo tuqe kallattiidhaan bilbilu. Jaalala amantiin kadhannaan jabaachaa somaaf kadhannaan waaqatti dhiyaachuun naatoo namaaf qabdanii warra rakkataniif gumaachuun kan dabarsitanii hordoftoonni amantaa kiristaanaa hunduu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan jedha. Baankiin keessan baankiin gadaa. Bargama gamanaa firaa faantee keessaniin yommuu wal yaadattanii kennaa ayyaanaatiinis maallaqa biyya alaarraa yommuu wal ergitanii gama tajaajila dabarsa maallaqaa Riyaaf Daabshilii akkasumas Swift koodii keenyaatiin dameelee baankii keenya irraa tajaajila si'ataa hawwataaf saffisaa wajjin yommuu fudhattanii ayyaanichis caalaatti bareeda maatiinis waliin gammadaa ayyaana gaarii baankii gadaa baankii alootaara. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee Real Estateetiin beekamu. Tamir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Tamir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Tamir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii
milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufnaa. Temir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Temir Properties. Kan isin daawwachaa jirtan Margaa Shoo imala gootaati. Imala gootaa keenyarraan dhimma kalaqaa irratti taasisaa jirra. Iddoo feetan teessanii attuun balbala keessan dhuftee yoo qabatte bilbila isinitti bilbilu. Nama kalaqeedha. Fakkeenyaaf meeqa immoo keessummeessuu danda'a? Kan koo qofa irratti otoo hojjetamee tarii bilbilli koo cufe baatirii chaarjii fixee ta'uu danda'a. Sababa garaagaraatiin bilbilli koo cufe yookiin anuu cufe hin barbaanne bilbila kana yookiin hojiirra hin jira amma istiidiyoon jira bilbilli koo cufa. Nama carraan nama biraatti fira kootti, haadha manaa kootti, obboleessa kootti, maatii kootti bilbilchiisuu danda'u uumeen kee kun teekinooloojii kalaqni kee kun. Kalaqni kee kuni yookiin sim kaardii meeqatti bilbiluu danda'a? Kalaqni kee kuni jalqaba siimii tokko qofa irratti kan dalagan. Siimii tokko qofa irratti siimii san qofa irratti hojjeta. Amma garuu kun kan kalaqamee jiru kan hojjetamee jiru siimii sadi irratti. Fakkeenya mana keessa abbaan manaa sun jira ta'ee haati manaas jirti ta'ee ijoolleen illee siimiin dabalataa jira yoo ta'e namni silaa naannaa sanatti dhiyoo jiru akka kaasee mana sana dhaqqabuu danda'uuf irra godhamuu danda'a. Hadda ba'e siimii sadiin hojjetaa jechuudha. Siimii sadiin gargar ba'a. Yoo bilbiluu isaa sadanuutu si'a tokkicha bilbilamoo fakkeenyaaf anatti bilbilee yoo ani hin kaafne sitti darba. Sadanitti yeroo tokko hin bilbilu. Ajajadha siniin jedhedha. Ajaja kan inni fudhatu kan sinirra keessanii deemtan sana qofa. Malee ajaja nama biraarratti darbu. Fakkeenyaaf amma istiidiyoon jiraarraa keessummaan qabaa anatti akkam bilbilleen barbaada. Kanaaf hiriyaa koo haa ta'u, obboleessa koo haa ta'u, obboleettii koo haa ta'u, haadha manaa koo haa ta'u isaan ittiin dabarsee deema. Isaan ittiin naa bilbilii jedheen itti dabarsee deema jechuudha. Eeyyeen jalqaba duraa ajaja laattaaf. Amma kun namatu ajaja. Abbaa manaa santu ajaja. Gaafa kalaqamu jalqaba duraa yeroo hojjetamu sana ajajni laatamaaf sin jedheera. Ajaja laattee fi deemtu. Ajaja sana garuu hordofeeti kan inni raawwachuu danda'u. Konkolaataatti hojjetamuu danda'a? Konkolaataa irratti hojjetamuu danda'a. Akkamitti eessatti? Konkolaataa irratti karaa lama akka yaada kiyyaatti. Yaada kiyyaan karaa lamaan hojjetamuu danda'a. Inni tokko balbala irratti hojjetamuu danda'a. Inni kan biraa motora irratti hojjetamuu danda'a. Gaafa ka'u. Amma kan namni tokko konkolaataa dhaabee konkolaataa jechuun qabeenya qarshii guddaadhaan bitama. Teknooloojiin kun garuu qarshii xiqqaadhaan irratti hojjetamuu ni danda'a. Sana booda bakka tokko dhaabee abbaan qabeenyaa sun iddoo biraa yoo deeme kallattiidhaan namicha sanaa bilbilti. Gaafa bilbilu in kaasa bilbila. Bilbila yoo kaase yoo naannatti dhiyoo jiraate dafee dhaqqabuu danda'a. Yoo naannatti fagoo jiraate immoo bilbilli hin bilbilamaaf. Bilbila sana kaasee sa'aatii lama amma sa'aatii lamaa kan jenne sana attoo sana hordofuu danda'a. Attichi maala kaasa. Fakkeenyaaf amma nu amma boolee jirra namni gara birbirsa gooroo jiru konkolaataas dhaabee deeme konkolaataa isaa kana hattuun asii fudhatteetti konkolaataadhaan deemaa jira hin baqataa sitti bilbileera kaafteetta amma sa'aatii lamaatti waan namichi kun godhu waan namichi kun haasa'u na dhageessisa. Eeyyen waan namichi haasa'u amma gaafa fuudhee deemu hiriyoota qabaachuu danda'a yookaan waan ta'e wayii haasa'uu danda'a. Gaafa kana kallattii irra jiru illee hin hima yoo ta'e sagaleen sun kallattiidhaan si bira dhufu. Sagalee si bira dhufu sana maal goota? Fakkeenyaaf amma konkolaataa wayii hateen deemaa jira naannoo addabaabayii masqalaa gaheera jedhee nama garee qabu yookiin nama wajjin icciitii kana hatuu beekanitti yoo hime hin dhageessa jechuudha. Eeyyen hin dhageessa. Sagalee isa adda baasuu dandeessa yoo tarii nama beektu ta'e. Tarii yoo nama hin beekne ta'e immoo yeroo biraa qorachiisuunis hin danda'a. Eeyyen. Waraabbachuu dandeessaa? Waraabuu kan danda'amu yeroo inni si bilbilu sana jalaa kaastee sagalee isaa waraabda. Sababiin isaa waan namichi akkasiin jedhe beektaa fakkeenyaaf amma sagaleen kun nama takka dhaga'ee hin beekne yoo ta'e yeroo tokko amma bilbiloonni sagalee namaa waraaban. Sagalee sana waraabbachuu dandeenyaan attuu kee qabattee jechuun hin danda'ama jechuudha. Eeyyen hin dandeessa. Sagalee sana gaafa sitti bilbilu waraabuu dandeessa. Waraabbattee kaawwatta. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf konkolaataan sun bakka ta'etti geeffame. Otoodhuma waan ta'e tajaajila biraatiif illee oolchu ta'e fakkeenyaaf adda adda babbaasanii ispeerii isaa fayyadamu otoo ta'e bakka boordiin sun jirutti sa'aatii dheeraa turuu danda'a baatiriin isaa. Kana jechuun amma torbaniitti turuu danda'a. GPS'n immoo barbaaduu dandeessa jechuudha. Amma torbaniitti waan turuuf garaagarummaa yeroo sana keessatti fayyadamuu dandeessa. Inni biraa isheen kun xiqqoodha.
xiqqoo waan ta'eef bakka wayiitti hojjechi dhoskita. Hin dhoskita Akka isaanuun argina toon kun akka hin argine. Eeyyan dhoskuu dandeessa. Gamanumti illee mul'atu. Waayeroonni mul'atan amma isaan kan saampiliidhaaf yookaan immoo moodelaaf. Hin dhofkamu bakka hunda bakka qabatu. Sana booda adda baasuu hin danda'an. Amma fakkeenyaaf sakuriitii kaameraa ilaali. Sakuriitii kaameraa mana keessatti hiita. Bilbila irratti hidhama. Bilbilaan teessee hordofta. Gaafa deemtu hordofuu hin dandeessu. Daandiirra deemta. Yeroo hundumaa isa qabattee hin deemtu. Hojiirra jiru. Hin deemtu. Kan biraa edda taateen wayii raawwatee ka'ee boodarra kanatti agartu. Kun garuu rakkoo sana hambisuu keessatti ga'ee guddaa ta'a. Fakkeenyaaf amma hojiidhaaf bakka wayii deemte galgala sa'aatii 12tti galta yoo ta'e akka tasaa bilbila kee bantee ilaalle yoo ta'e attuu ganama sa'aatii 2tti mana kee hate ati galgala sa'aatii 12tti gaafa dhuftee argita jechuudha. Sana booda hordofuufillee maal jechuufillee in rakkisa. Faanni qorreedhama. Ulfaata. Lammaffaa immoo namnumti sun sakuriitiin kaameraan akka jiru hin beeka taanaan fuula isaa dhoskee waa raawwachuu danda'a. Amma akka sakuriitii kaameraan waraabee kuusa mitire hin kuusa. Namni sun fuula isaa dhoskuu danda'a. Rakkoo geessuu danda'a. Nama sana qabachuuf illee xiqqoo ulfaachuu danda'a. Inni kun garuu sanarraa adda. Baay'ee gaarii. Sakuriitiin otoo qabaattee jirtu, sakuriitii kaameraa otoo qabaattee jirtu kanaan fayyadamuu dandeessa. Walitti hiitee fayyadamuu dandeessa. Yeroo inni si bilbila sanatti hin kaasta sana booda immoo kaameraa kee ilaallachuu dandeessa. Kana jechuun nama sana sadda baasaa jirta. Fuula isaas hin argita, sagalee isaas hin dhageessu. Fuulduratti yaadni kiyya sakuriitii kaameraadhaan wal qabsiisudha. Yeroo bilbilame sanatti kaastee namni sagalee dhageesse sun qaamaanis akkasitti mul'atu. Baqa. Baay'ee gaarii. Kan biraa sakuriitii kaameraan kun iddoodhuma wayii qofa si agarsiisa. Fakkeenyaaf amma istiidiyoo koo kana balbala irraa nattuun dhufa yoo ta'e karaa kana qofa arga. Asiyyoo foddaan jiraate argisiisuu dhiisuu danda'a. Kun furmaataaf akka kanaaf. Kun furmaata sirriitti qaba. Jalqaba duraa kaaseera. Boordiin kun bakka takka teessi. Of kamtee teessi. Foddaa qofa miti. Saaxinii yookaan lookerii qabdu irratti illee hojjetachuu dandeessa. Amma lookerii sanarratti balbala irratti maskootii foddaa jiran hunda irratti in hojjetta. Afur yoo ta'e gamaduma tokkorraan kanarraa hundarraa hojjetta. Karaa manni kee silaa attuudhaaf saaxilame kamiyyuu hojjetta. Qunnamsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma namni balbalaan dhiisee kaameraan asiin argee foddaarraa yaabbatee dhufu yoo jiraate foddaartis yoo goote achiin sitti bilbila. Yeroo instaaleeshiniin isaa dalagamu yeroo sanadha. Kan silaa karaa seenamuu danda'a jettu hundatti kan hojjettu. Kan hojjechiisu. Kana qofaan miti. Attuu eeguu qofa miti. Amma fakkeenyaaf ati bakka hojii wayii qabda. Amma istiidiyoo jirta. Suuqiin kee immoo bakka ta'e wayii jira. Namatti qaxartee hojjechiisa. Namni sun si'aatii kamitti suuqii kee akka siibanu dukkaana keessan akka banu si'aatii kamitti akka cufulleetti hin to'achuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma hojjetaa waajjira mootummaa yoo ilaalle sa'aatii 2 walakkaatti galama biyya kana iddoo baay'eetti fakkeenyaaf atamma sa'aatii 2 walakkaatti naa gala jettee hojjetaan kee yoo iddoo biraa jiraate hojjetaan kee guyyaa sana sa'aatii 4tti yoo dhufe sa'aatii 4tti dhufuusaa sitti bilbilee sitti hima jechuudha. Sitti bilbilee hin hima. Bilbilee himuu qofa miti. Fakkeenyaaf barri yookaan balbala sana banee ka'ee gidduutti immoo dafee ba'a yoo ta'e ba'ee deebi'ee bana yoo ta'e si hordofsiisa. Kana jechuun sa'aatii 2 walakkaatti banee deebi'ee cufee sa'aatii 10tti deebi'ee dhufas yoo ta'e sitti bilbila. Sitti bilbila. Kana jechuun hanna qofaaf yookaan saayidii hannaa qofaaf otoo hin taane karaa gaariitti illee fayyadamuu dandeessa. Amma hanni amala badaadha miti amala gaariitti illee fayyadamuu dandeessa. Kan biraa mana keerra jiraachuun amma ijoolleen keessaa sagaliin barnoota galfaa yoo ta'e si'aatii isaan galan sana hordofuu yoo barbaade yeroo sitti bilbilu sana kaastee sagalee isaanii dhaggeeffachuu dandeessa. Waca isaanii dhaga'uu dandeessa. Kallattii hannaa qofa irratti hojjetamuuf gargaara bichaa otoo hin taane biizinasii illee ittiin hordofuudhaaf si'aatii kamitti hojjetaa illee ittiin hordofuudhaaf dhaabbata kee ittiin hordofuudhaaf baay'ee tajaajila. Waan baay'ee ajaa'ibaadha. Kanaaf beekamtii argata nama qaba ammoo wanni kun amma waan natti tuttuqtu kun waan elektiriikii yookaan ibsaadhaan wal qabatu qaba yoo tuqxe waan nama qabu qaba waan akkasii qaba. Baay'ee gaariidha. Nama qabuu hin danda'u. Nama qabuu hin danda'u. Hin hojjetama. Iddoo hojjetamee ka'ee booda humna ibsaa faana kontaaktii ta'a. Humna ibsaa faana wal qabsiista. Maali? Gamadaan waayera qaba. Kan biraa immoo boordii qaba. Boordiin sun 3.7 volteejii dabarsuu kan danda'u. Kana jechuun maaliif sitti fakkaate?
yeroo hunda yeroo ibsaan jiru paaworii fudhata. Yeroo hunda haaktiiviidha. Yoo ibsaan bade immoo isa kuufate sanaan hojjeta. Gaafa ibsaan deebi'u ati itti dirqama paaworii itti barbaaduu hin danda'u. Ofuma isaatii of chaarjessaa, ofuma isaatii immoo tajaajila irra oola. Baay'ee gaarii. Daawwattoonni keenya maaliif asumattuu gootanii shaakaltanii hin argisiifnedha. Namni gaafachuu danda'a garuu mana kana keessa gamoon irra jiru istiidiyoon koo irra jiru keessatti neetworkiin waan hin jirreef yaallee nuu milkaa'uu dide malee silaa hammam teenyee itti anamatoon dhufee tuqee gaafa inni sitti bilbilu gaafati immoo kaaftee hordoftu guutumaan guututti irra gahuu hin dandeenye ture. Kanaaf nu of galchaa jechuun barbaada. Kanaaf beekamtii argatteetta kalaqni kun kan kee ta'uuf abbeentaan akkamittiin beeka? Ani akkamittaan beekama fakkeenya? Abbeentaan kalaqa hanga ammaatti waan inni argee jiru anaaf haaraadha. Garuu keemmoo ta'uu isaatiif. Kalaqni kun kiyya ta'uu jalqaba bara 2016 gara kalaqa hojjechuutti kanan dhufe. 2016 akkasa dursaan mana barumsaa keenya yookaan duree mana barumsaa keenya. Wagguma tokko dura jechuudha? Waggaa lama. Lama dura. Waggaa lama. Dura firoomnati teekinooloojii faana qabdu waa tuttuquu, waa sirreessuu, waa yaaluu, wal'aansoo qabuun kun dhufeera. Isa kana garuu waggaa lama kana edda qore. Jalqaba duraa asitti meera. Gaafa waa kalaqu waan sun naa milkaa'ee naan gammachuun natti dhaga'ama. Kana jechuun fedhiinan kalaqaaf qabu baay'ee guddaa ture. Edda sanaa booda xiqqoo teekinooloojii kanarraa waanan sosocho'uu fi dureen waa kalaqii ittiin dorgomii akka mana barumsaatti jedhamee karaa biiroo barnoota magaalaa Finfinneetiin gadi bu'ee ture. Isumarraa ka'een bara 2016 karaa kalaqa hojjechuutti dhufe. Kalaqa hojjechuutti nan dhufe sana booda ittiin nan dorgome. Eddan ittiin dorgomee ka'ee booda akka mana barumsaatti tokkoffaa ba'ee aanaadhaan nan darbee waradaa keenyaaf jechuudha. Waradaadhaas tokkoffaa ba'ee kutaa magaalaa Qaqqaallittiitti darbee achis tokkoffaa ba'ee bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif dorgome. Eddasii biyyaaf bara 2017 ji'a lammaffaa natti fakkaata akka biyyaatti illee dorgomnee ture. Naannolee biraa faana walitti dhufne. Gaafa sana kalaqoonni kalaqa kanaan dura jiru moo kalaqa kanaan dura hin jirre kan jedhamu hin laalamu. Silayyuu kan namaatiif siif hin kennamu, kan namaatiif hin badhaafamtu. Laallameeti kan hojjetamu. Amma yeroon kalaqa sana dorgommiitti dhiyaadhee yeroo yaanni garaagaraa naa kennamu jira. Amma ammaatti kan ture kanan beeku sakuriit kaameraan hin jira, kan biraa aalaarmiin hin jira. Aalaarmiin naannuma sana nama jiruufi infoormeeshinii dabarsuu kan danda'u. Sakuriit kaameraa yoo laalte immoo bilbilaan walitti haa hidhamu malee yeroo hunda teessee ilaaluu si gaafata. Amma ammaatti garuu kan si bilbiluu kanarratti hojjetamee hin jiru. Kanarratti maaliif hin hojjenne waan jedhu sana yaadeen kan inni gamatti deemee. Fakkeenyaaf amma konkolaataa tokko iddoo tokko dhaabnee konkolaataan sun aalaarmii yookaan mallattoo waamee attuus haa ta'u namni biraa tuqu agarsiisa ta'e yoo ta'e fageenyaan daangaa. Bilbilli kee kun hammam fagaata? Fageenya irratti jalqaba gaafa konkolaataa kee irratti hojjechiistus ta'e mana irratti gaafa hojjechiistu lakkoofsa sana hin qabatta. Lakkoofsa sana hin beekta. Yookaan eegduu konkolaataa kiyyaa jechuu dandeessa. Yookaan immoo eegduu mana kiyyaati jetta. Akkasittiin keessa. Sana booda qarshii itti guutta. Bilbila qarshii bichaatti guutta. Ganama gaafa deemtu deemuun kee oolu waan ta'eef amma qulfiitti amantee deemta miti mana. Balbalan qollofta. Qulfii xiqqootti amantee deemta. Otoon qollofiin deemta? Hin deemtu. Kanas ganama gaafa baatu sana chee gootee baata. Baalaansii qaba moo hin qabu? Natti bilbila moo bilbiluu hin danda'u kan jedhu chee gootee baata. Yoodhuma baalaansii illee qabaachuu baate koolbaankii sii erga. Yaaliin sii gala. Ajaa'iba! Yaaliin sii gala. Yaaliin gaafa sii galu in barta jechuudha. Kanaaf fageenyi hin daangessa. Siim kaarduma isa bilbila kana keessatti fayyadamnudha. Kalaqni keetti dabalame malee. Kalaqni dabalame siim kaardiin garuu sanuma. Siim kaardichatti bilbiluu hin dandeessu. Akkuma siim kaardii kanaa immoo birrii itti guutta. Tajaajila inni kennuuf. Yoo itti guuttee yoo sitti hin bilbille hin fixu. Yoo sitti bilbile akkuma itti kaaftee akkuma isa kanaa lakkaa'e. Amma itti fayyadamtee lakkaa'a. Fakkeenyaaf namni biizinasii hojjetu tokko biyya alaarra jira yoo ta'e baalaansii inni keessaa qabu sun qarshii biyya sanatti bilbiluuf ga'aa taanaan achitti itti bilbiluu danda'a. Fakkeenyaaf amma kan asumatti gatee Keeniyaa deemeef yookiin biyya ta'e deemeef hin bilbila achitti. Sii bilbila. Kana jechuun
fageenyi hin daangessu jechuudha. Akka alaarmii amma jenne sana naannaa sana darbichaa irratti miti kan jirudha. Kanaaf daangaan qabu. Ajaa'iba. Kanaaf meeqaffaa baate kanaan dorgomtee beekamtii argatteetta? Kanaan dorgomee beekamtii argadheera. Akka waliigalaatti kalaqa kana bichaa irratti miti kan dalagu. Gama baayoloojiitiin maayikirooskooppii salphaa 10 times hojjedhee tanan ture. Kan biraa miini ispiikerii hojjedheen ture. Maayikiraafoonii kan gamadaas kan gamada malees hojjedheen ture. Amma waan si dhibu waa'ee karaa maayikiraafoonii kanaan yeroo baay'ee tiiktookaraawwan gaafa waraabanii miidiyaa irratti hojjetan bilbila lama fayyadamu. Bilbila takka asitti qabatu. Sagalee waraabu. Sagalee waraabu. Tokkommoo ittiin waraabu. Garuu bifa salphaa ta'een maayikii xiqqaa asirratti hojjetachuu hin danda'amu. Osoo baasii hin baasiin baasii xiqqootiin hojjechuu hin danda'amu. Isheellee hojjedhee sana farqa qaba. Kan gamadaallee hojjedhee farqa qaba. Sitti meera kalaqoota kana baay'eedhaan waan dorgomuuf ani barsiisaa afaaniiti. Garuu gama ICTtiin yeroo lama dorgomeera. Akka magaalaa Finfinneetti meedaaliyaa warqii yeroo lama badhaafameera. Adaanach Abeebee faallee interviiyuu na godhanii turan. Akka biyyaattis dorgomeen ture. Akka biyyaatti yeroo dorgome sadarkaa sadaffaadhaan hin bahe. Iddasii boodadha kan hin guddisaa dhufe karaa badhaasaatti yoo dhufne aga hammaatti badhaasa 13 qaba ture. Badhaasa 13. Amma dheengadda faana haasofneetti 12 ture. Isuma asitti dorgommii wayii deemee dorgomee tokkoffaa ba'ee badhaasa 13. Badhaasa 13 keessaa yeroo tokko lammaffaan ba'ee yeroo tokko sadaffaan ba'ee yeroo 11 garuu sadarkaa tokkoffaadhaan hin xumure. Amma badhaasonni ati qabdu kana nu agarsiisuu dandeessa. Maal fa'ee sarraa kan kennan? Meedaaliyaa warqee jette kanas. Meedaaliyaa warqiin kan bara 2006 fi 2007ti. Inni kun kan bara 2006 ani badhaafame bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa. Maaliin isuma kanaani? Kalaqa kanaan miti. Kalaqa biraa qaba. Kalaqa biraa. Kalaqa bilbila warra qaroo dhabee. Rakkoo ijaa qabanii. Qaroo dhabeeyyi kan bireeliidhaan hojjete isatti adeemna. Mee badhaasatti hin deebina kunoo sadarkaa qabda waan ta'eef waa'ee isaa dubbatu. Eshi gama bilbila kanaatti gaafa dhufne bilbilli kuni bilbila warra qaroo dhabeeyyiidhaaf yaadamee hojjetame. Kalaqa kiyya jalqabaatis bara 2016 gaafa gara kalaqaatti dhufu rakkoo kana furuufi maalirraa kaasee akkan itti dhufeen sitti akka tasaa ta'ee barsiisonni bira jiru ture. Barsiisonni rakkoo ijaa qaban. Qaroo dhabeeyyii ta'an. Yeroo baay'ee kan isaan fayyadamanii accessibility moobaalii tachii irraa waan ta'eef tachiin immoo duubarraan qaba ispiikerii. Gaafa fayyadaman akkasittiin gurra isaaniitti qabaniiti kan isaan fayyadaman. Namni biraa waan isaan tuqan sana hin arga. Waan isaan tuttuqan sana namni biraa arguu danda'a. Namni inni argu sun waan isaan tuttuqan waan isaan danaan arguu danda'a. Akkanatti ofitti garagalchanii tuquu waan hin danda'amneef achi birraa garagalchanii akkanatti tuttuqan. Fakkeenyaaf moobaayil baankingii fa'aa fayyadama yoo ta'e baay'ee nama aktiivii ta'eeyyuu nama hojjechuu danda'a. Nama sirriitti moobaalii tachii fayyadamuu danda'u yoo ta'e accessibility afaan Ingiliffaatiin kan isheen dabarsitu. Dhaggeeffachuu yoo danda'eeyyuu gaafa moobaayil baankingii irraa namaaf dabarsee namarraa fudhatu piinii isaan galcha. Namni wayii sagalee dhoskee bukkeessaa irraa piinii isaa sana jalaa hatuu danda'a. Silaa hin argan yoo ta'e. Hin argan. Amma kana dura warra qaroo dhabeeyyii kanaaf yaadamee kan hojjetamee hin jiru. Hin agarre. Isa sanarraa ka'een yaadni sun naa dhufe yaada sanarraa ka'ee kaartoonuma baanuma naannootti jirurraa jalqaba hojjedhee isa sanarraa kaaseen guddisaa dhufe amma sadarkaa kanarra ga'eera. Wanti inni hojjetu tokko bilbila hin dalaga. Lammaffaa immoo sagantaa barnoota illee kennuu danda'a. Amma fakkeenyaaf qaamni miidhamaan yookaan namni ijji isaa hin agarre tokko barnoota kan inni fudhatu karaa kam? Karaa gurraa fudhata. Kanaaf muuziqaa garaagaraatiin illee barnoota kennuu danda'a. Sagantaa raadiyoo garaagaraa illee kennuu danda'a. Hin kenna amma kun nu agarsiisuu dandeessaa? Hin kenna. Agarsiisuu nan danda'a. Kan biraa garaagarummaa inni bilbiloota kaanirraa qabuun sinitti agarsiisa. Amma bilbiloonni kanaan dura turan zeeroon naannaa kana. Tokko asitti ol dhufti. Bilbila tachii irrattis gaafa laalte gaafa nambarii baastu zeeroon karuma gadii jirti. Amma isaan kun isa kana fayyadamuuf isaan hin rakkatu. Sababiin isaa maali? Zeeroo fi lakkoofsi tokko baay'ee walirraa fagaata. Walitti aananii hin jiran. Kan biraa 3 jetteellee 4 deebi'uuf eessatti deebita? Tokko jalatti deebita. Firikweensiin 0 fi 1 gidduu jiru akkasuma 0 fi 9 gidduu jiru yookaan 1 fi 8 gidduu jiru
walirraa faffagoodha. Walirraa faffagoodha. Sana hambisuuf itti yaade kan hojjedhe akkaataan taa'umsa lakkoofsaa 0 irraa ka'a. Lakkoofsa hunda digiitii. Fakkeenyaaf amma akka namuu mana isaatti bilbila laalu 1 2 3 4 5 6 7 8 jedheet 9 jedheet istaarii kaa'eet 0 kaa'eet akka riqichaa wayii kaa'attaani. Ati 1 2 3 jedhu 0 fuuldura gooteet 0 1 2 jetteetu lakkoofsa adadaan keessa. Lakkoofsi isaa bifa L qaba. L shape qaba. Bifa L qaba. Kana jechuun kan isaan irra deemanii lakkoofsa sana tuqan bifa L sana qofar. Otoo addaan hin kutiin adadumaan deemanii dhaqan. Kan biraa immoo bireelii ofirraa qaba. Amma isaan siigalee waan dubbisan qabu. Akkuma nu bireelii jechuun warri qaroo dhabeeyyii kan akkuma jaan dubbifnu qubaan dubbisan. Akkuma nu amma baa jennee laallee beeknu kana isaan immoo waan dubbisan qabu. Qubaan. Akkuma sana irratti hojjetamee jira. Bireeliin irratti hojjetamee jira. Fakkeenyaaf amma 0 irratti bireeliidhaan 0 jira. Jedhee jira. Tokko irratti bireeliidhaan tokko jedha. Waa lama argatan jechuudha. Tokko 0 irraa ka'anii deemuun isaan rakkisu. Walitti aanee dhufa waan ta'eef. Lama yoo dhuma isaa akka tasaallee irra utaalan immoo bireenii ofirraa qaba. Bireelii qaba. Addunyaan qaroomtee amma kana deemte garuu bireenii irratti hin gooneef bilbilaa warra qaroo dhabeeyyiiti. Bireelii irratti hojjetama. Ati akkamittuu yaadda? Bireelii irratti wanta ni yaadeef jalqaba duraa sitti miti. Gaafa fayyadaman akkasitti fayyadamu siin jedhee. Gaafa kana namni biraa wayii namni ta'e wayii jalaa arguu danda'a. Waan inni dhaggeeffatu ta'uu danda'a. Waan inni fayyadamu jalaa laaluu danda'a. Bireelii yoo ta'e garuu inni jaan argu sun maalummaa bireelii sanaa yoo danda'a. Kan namni hin baasne jira. Bireeliin barnoota isaanii lakkoofsicharra bireenii gooteetta. Inni bireeniidhaan hin beeka. Namni biraa garuu hin beeku. Nama biraatti hin dubbatu. Amma kana kan inni dalageef isa qofa otoo hin taane namoonni ijaan argan illee fayyadamuu danda'u. Barattootuma illee mana barumsaa keessatti ittiin barsiisuun danda'ama. Kan jedhuu fi 0 kana asirratti bifa boca lakkoofsaatiin kaa'e. Garuu 0 dhumti 1 2 otoo jiraachuu baate uumaa qulqulluudha. Gaafa tuqan garuu isaan waan dubbisaniif bifa salphaa ta'een nama faana komunikeetii wal gochuu danda'u. Kan biraa adda kan taasisu waayirii fi waayirlesiidhaan hojjeta. Amma qaroomiidhamaan tokko dirqama jalqaba jaanuun argu. Gaafa bilbilli isaa bakka ta'e iyyite dhaqee barbaaduun naqu. Bakkuma sana teessee gaafa namni bilbileef asirraa kan ittiin kaasan qabdi. Asirratti hojjetamee jira. Gaafa namni bilbiluuf ishee kana qofa kaasa. Irraa yoo kaafame hojjetaa? Fakkeenyaaf amma isatti harkaa qabdu kana. Bakka wayii kaa'anii akkuma moobaayilii shum kan of bira kaa'uu danda'a jechuudha. Ishee kana qofa qabatee kaa'a. Iddoo jiruu kaasaa jechuudha. Qabatee kaa'a gaafa sagalee kennitu ishee kana asii kaasa maayikiraafooniin asitti dalagamtee jirti. Gaafa kana sagaleen dabarsiti nama faana wal quunnamuu danda'a. Inni biraa gamadas fayyadamuu danda'a ishee kana. Fakkeenyaaf immoo ofuma cinaan kaa'a akkuma bilbila manaa anum cinaa taa'u achumarraa fuudhee dubbisee deebisee kaa'as jedhee. Hin danda'a. Inni biraa gama. Garuu wanta sitti na ajaa'ibee bilbilli inni qaroominaan hojjetame iyyuu yoo irraa fuudhame waamu. Miti? Inni kun garuu irraa fuudhamee suma waamu. Irraa fuudhamee waamu. Kun Bluetooth siistemiidhaan kan wal qabatee jiru. Kanaafuu inni kun guddaadha. Amma kalaqa jalqaba duraa gaafa kalaqxu yaaliidhaaf kalaqxa. Sana booda xiqqeessaa jira. Isuma kanarratti iyyuu garuu inni kun bakka tokko taa'ee jalqaba duraasii kaaseera. Qaama miidhamaa qofa otoo hin taane ijoolleedhumaaf illee amma kun salphaadha. Sababiin isaa daandii tokko irratti argatti waan ta'eef. Bifa salphaatiin sii bilbiluu danda'u. Manuma keessa kaa'ame. Inni biraa barnoota dabarsuu danda'a illee kan isiniin jedhe amma illee ilaaluu dandeenya. Hiika jechaa jechuun jechoonni walgiitanii hiika wal. Amma kun barnoota afaan Oromoo sagantaa raadiyootiin darbu kan kutaa lamaati. Namni sun ijaan rakkoo arguu qaba waan ta'eef sagaleedhaan barachuu danda'a. Manuma taa'ee jalqaba mana barumsaa deemuun isaan barbaachisa. Sagantaa raadiyoon sun fe'amee fi yeroo yerootti irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma namni afaan Oromoo baruu barbaade. Otuma mana barumsaan dhaqin namni afaan Oromoo hin beekne kanuma banatee manatti shaakaluu danda'a. Inni fe'ata edda fe'atee ka'ee booda konneektiin ta'a kompiitaraan. Edda fe'atee ka'ee booda sagalee sana cal jedhee irra deddeebiidhaan yoo dhaggeeffate kan inni carraan ittiin barachuu qabu iyyuu maaliin gurraan miti. Gurraan waan ta'eef maal gochuu danda'a? Irraa barnoota illee argachuu danda'a. Manuma isaa taa'e.
Kanaaf badhaasonni argatte maal? Achi immoo deebi. Badhaasonni an argadhe aga hammaatti badhaasota 13 siin jedheera. Badhaasota 13 keessaa 11 sadarkaa tokkoffaadhaan kan xumure. Lama garuu tokko akka biyyaatti bara 2017 kan dorgomame deemee dorgomeen ture sadarkaa sadaffaadhaan xumure. Kan biraa immoo kutaa bulchiinsa Aqaaqii Qaallittii irratti barnoota saayinsii wal simataa bakka bu'ee dorgome isaan sadarkaa lammaffaa ba'e. Isa warra kan garuu sadarkuma tokkoffaadhaan xumure. Amma sana keessatti meedaaliyaa badhaasa kan na mudate bakka lamanitti milkaa'eera. 2016 yeroo dhumaatti kan wal dorgomnee calalamnee achirra geenyu dorgomtoota faana walitti dhufne meedaaliyaa kanadha ture kan hin badhaafame. Bara 2017 immoo kana bara 2018 ammoo mallee dhiyoo irraa kaasee kalaqa biraatiin dorgomaan jira. Kana qechi waan asirratti himamu miti. Sababiin isaa dorgommiirra jira waan ta'eef. Dorgommiirra waan jiru dorgommii gaafa itti deebi'uu dandeenya. Karaa waraqaatti gaafa dhufnu kuni waraqaa bara jalqaba 2016 magaalaa Finfinnee irratti dorgommii sadarkaa tokkoffaa ba'e barnoota ICT bakka bu'eeni. Inni kun kutaa bulchiinsa Aqaaqii Qaallittiiti. Barnoota IT fi fedhii addaa warra jedhamu kanaan kan badhaafamedha. Inni kun kan waradaa Aratti yookaan immoo kan aanaa keenya irratti dorgomee isaanillee tokkoffaadhuman ture. Saayinsii naannootiin dorgomeen ture. Waajjira barnoota Aqaaqii Qaallittiiti. Isallee tokkoffaadhaan hin qaba ture. Kan biraa inni kun kan aanaa afuritti dorgomame barsoota faana walitti dhufnee dorgomne isaanillee sadarkaa tokkoffaadha. Kan biraa barnoota ICTtiin dorgomee tanan ture. Inni kunillee kutaa biiroo barnoota Aqaaqii Qaallittiiti. Isarratti illee tokkoffaadha. Kanadha kan lammaffaatti ba'e. Saayinsii wal simataatiin maayikirooskooppii bifa salphaadhaan hojjetamuu fi barnoota ijoolleen baratan illee qabatamaa taasisuu danda'u. Dhiibbaa uumuu danda'uun sadarkaa lammaffaa itti ba'e. Inni kun akka biyyaatti yeroon dorgomedha. 2017 ji'a lammaffaa keessa dhaabbata Steam Power, Steam Synergy, dhaabbata Jaikaa jedhamu tokko faanallee dorgomnee turre. Akka tasaa yeroo sana carraan biyya biraallee deemee akka leenjii argadhuuf nu laatamee ture. Achitti sadarkaa sadaffaa bahuudhaan kanan xumure. Inni kun hirmaattummaadhaaf akka biyyaatti yeroon dorgomaa ture hirmaannaadhaaf kan naa laatame yeruma sana. Inni kun dhiyoodha. Gaafa guyyaa sagaliiti. Isum kana ji'um kana keessa. Ji'uma amma gaabbultii sagaliiti. Akka aanaatti dorgomne isumaanillee tokkoffaa bahee kanan xumure. Inni kun kan manneen barnootaa waradaa irratti innillee kanuma aanaarraati. Inni kun kan manneen barnootaa faana walitti dhufnee dorgomne kan aanaati. Inni kun immoo kan bara 2017 akka magaalaatti qophaa'e irratti sadarkaa tokkoffaadhaan xumure jechuudha. Baay'ee gaarii. Mee silaata ogummaa kanan baranne baay'een isaa shaakalarraa dhufe naan jettee fedhii. Sibiratti ogummaa fi fedhiin garaagarummaa qabaatee sitti mul'ata? Ana biratti ogummaa fi fedhiin otoo tokko ta'ee gaariidha. Otoo tokko ta'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma anamma fedheen gaazexeessummaa baradhe. Atis amma feetee otoo kalaqa baratte caala milkoofte. Caala milkaa. Amma yeroo tokko akka biyyaatti gaafa laaltu kalaqarra xiyyeeffannaan jiru amma bareedadha. Amma akka amma jirutti adeemsa amma jiruun ijoolleen kalaqarratti hojjetan baay'een isaanii ba'an yeroo mul'atan hin argamu. Sosochiin achirra jiru bareeda. Amma akkuma biyyaatti illee kalaqaan gaafa baay'atu biyyi guddachaa deema. Kana jechuun warra silaa qabeenya yookaan meeshaa bakka biraatii fiddu gatiitti baastee fiddu sana biyyuma keessatti oomishachuu dandeessaa jechuudha. Amma biyya alaatii wanti nu binnee galchinu maaliin doolaaraan miti? Inni sun qabeenya irratti illee qisaasinsa fida. Gadi bu'iinsa fida. An akka yaada kiyyaatti otoo akka godinaatti illee yoo ta'e namoota kalaqa irratti hojjetan tattaaffii qaban mootummaan walitti qabee yaadee waa hojjechiisee gaarii jalqaba irratti sii kaaseera.
Ani sooftiweeriidhaan waan wal qabate hin baranne. Kalaqa waan jaaladhuuf garuu onlaayinii irra nan hordofa. Ana haardweerii irratti baay'inaan dhiibbaa kanan geessisu. Otoo namni sooftiweerii barate yookaan dhiibbaa achirratti uumu jiraate waan guddaa hojjechuu dandeessa biyya kana keessatti. Mee asirratti gaaffiin qaba. Kalaqoonni kee kun maal furuu danda'u? Fakkeenyaaf amma teekinooloojiin amma yoo ilaalle har'a teekinooloojiin filannoo miti dirqama. Keessattuu artifishaal intelligensiin idda dhufee gaafiin namaa gaafiin sammuun hojjechuu gaafiin namni gaafii keessatti kufeera. Waan namni 10 hojjetu namni tokko hojjechuu danda'a, roobootiin tokko hojjechuu danda'a waan ta'eef. Nama addunyaa akkatti baay'achaa deemu kana booda maal ta'a kan jedhu gaafii mataa isaa qabaachuu danda'a. Mee kan kee kun maal hanqisa? Fakkeenyaaf teekinooloojiin nuti amma arginu kaan isaanii hanga isaanii xiqqeessanii hanga waan hojjetanii xiqqeessanii. Fakkeenyaaf amma bilbilli manaa inni ati baattu kun duraan mana gahaa amma immoo bilbila manaa dhufee kanarraas gadi butaa deemu hammi waan meeshaa nuti fayyadamnu teekinooloojiin xiqqeessaa deemu. Yeroo gabaabsaa deemu. Gatiin immoo faallaadhaan ol qaala. Kan keessa kam keessa jiru? Kan kiyya jalqabaa gaafa waa hojjettu gaafa waa kalaqtu amma isaa xiqqeessee hojjedhaan xiqqoo sitti ulfaata. Garuu aayidiyaa hojjetta jedhee yaada fidda. Yaada sana edda fiddee kaatee hojjetta. Edda sanaa gadi buusaa deemta. Amma silayyuu waan kanarra guddatu hojjettu boru gaafatti deebitu. ICTdhaan yoo ilaalte amma waa'ee kompiitaraa yoo ilaalte first generation kan jedhu baay'ee. Amma first generationii an barnoota ICTdhaan wal qabatu hin baran. Garuu nan dubbisa siin jedheera yeroo hunda. Amma first generationiin kompiitara baay'ee guddaadha. Amma kan garaa nama achi ga'e. Innumti sardi generation keessadha. Generation lammaffaa keessa. Inni duraa sun garuu waan amma manaa ga'u. Waan amma manaa ga'u. Achirratti kan hojjetame. Amma viidiyoo irratti yoo ilaalte yeroo baay'ee nan ilaala. Namichi siistema jala dhaabbatu walakkaa siistemaa iyyuu hin geenye. Amma siistemni garuu akkam ta'edha xinnaa ta'edha. Kunumtuu bilbilumti nuti qabannu iyyuu gosuma kompiitaraatti. Sababni isaa waan silaa kompiitara dalaguu danda'u maal gochuu dandeessi? Dalaguu danda'a. Kanaafuu wanti nan amma dalage kun akka ka'umsaatti yoo ta'e iyyuu fuulduratti too leenjiin faa jiraate. Iddoon itti beekumsa ofii gabbifatan too jiraate kana caala xiqqeessaa deemuu hin danda'ama. Akkuma amma biyyoota alaa bilbilli mataan isaa biyyoota alaarraa seena. Meediin Itoophiyaa kan jedhu kana amma yoo ilaalte biyya keessatti meediin Itoophiyaa jedha. Garuu wanti kalaqamu hundi isaa baay'inaan biyya alaatiidha kan inni galu. Boordii ilaaluu dandeessaa. Wantoota garaagaraa ilaaluu dandeessaa. Sooftiweeriin irratti fe'amullee biyyuma keessa yoo haala. Garuu otoo namoonni kalaqa irratti hojjetan yookaan immoo xiyyeeffannoo kalaqa irraa qaban otoo deeggaramanii hojjetu ta'ee biyyuma kana keessatti hojjetanii jijjiirama fiduun hin danda'ama. An akkuma ka'umsaatti yoo ta'e akka barsiisaa tokkoottis otoo dhalattootuma yookaan immoo ijoolluma gara kalaqaa irratti xiyyeeffannaa godhan kana jajjabeessanii irratti hojjetanii kana caala biyyi keenya qixa biyyoota guddatanii sana ol qixa sana ta'uu qofa otoo hin taane isaan olillee taatee argamuu dandeessa yaada. Baay'ee gaarii. Amma mana barumsaa keessatti maal barsiiftan? Ogummaan kiyya afaan. Barsiisaa afaaniiti. Fedhiin kiyya immoo kalaqa. Siin jedheedha gaafa waa hojjedhu waan sanaan gaafa milkaa'u yeruma tokko hojjettee waan milkooftu. Si jalaa kufa. Gaafa si jalaa kufu immoo xiiqii sitti uuma. An amma akka karaa kiyyaatti. Xiiqii sanaan immoo deebitee hojjetta. Osuma deebitee hojjettuu milkoofta. Mitire yaalii keessa. Tariin kun immoo inni kalaqaa kun simuwatee afaan barsiisuu irratti hanqina wayii humtee laata? Wayii qalbii kee fudhate? Wayii yaada kee fudhate? Yaada kiyya hin fudhanne. Sababiin isaa ogummaa kiyya waan ta'eef. Jalqaba duraayyuu afaan sanaan ba'ee otoon barsiisuuti. Kan inni kalaqatti dhufe. Achuma keessatti jechuudha. Garuu fedhii fi ogummaan gargar yoo ta'e dhiibbaa qaba kan jedhu dhiibbaa qaba natti fakkaatu. Dhiibbaa siin qabu. Sababiin isaa ogummaa maaliif an akkas gaafadhe seete? Fakkeenyaaf amma dorgommii gara 12 dorgomee jette. Gara 11 tokkoffaan bahee jette. 3 naannoo tokko lamas baate sadaffaas baate. Iddoo lammaffaaf sadaffaa baate kanarratti kalaqxoonni ogummaa sana waan barataniif si caalanidha. Jedhee waan yaadeef. Baay'ee gaarii. Dhugaa dubbachuuf ta'uu danda'a. Amma
gaafa madaalamtu jalqaba duraa wanta hojjette sun hin gabaafama. Idda wanta hojjette gabaafamee ka'ee torban 2 torban 3 amma ji'aayyuun tura. Akka biyyaatti gaafa dorgomnu immoo ji'a 2-3 tureeti. Wanti nuyi hojjennu sun kennamee edda darbee ka'e. Tariitii wanti nan hojjedhe sun gosa barnoota sanaa yookaan immoo saabjekti maatirii sanaa wal simuu dhiisuu danda'a. Namni sanarratti hojjete immoo na caala ga'umsa qabaachuu danda'a. Kanaafin ogummaa fi fedhii akkamitti ilaalta jedhee kan inni gaafadheef kanaaf beektaa fakkeenyaaf amma ogeessi naannoo kanatti baratee dhufee fi ati kan fedhiidhaan yaala shaakalaan irra deddeebiin hojjechuudhaan dhufe amma ta'e wal caaluu danda'a jedhee waan yaadee fi sana barumsaan gabbifachuu san dubbisaan gabbifachuu caalatti waan caalu hojjechuu deemuu kanaaf achumaan immoo dhaamsa kee xumuraa abbeentaa waan kanaa galmeessifachuu abbeentaa waan kanaa itti abboomuu gama sanaan maaltu si danqisas nuu kaasuu dandeenya. Asumaan karaa fedhii fi ogummaa sana si xumuree darbuu fi ta'uu danda'a. Namni ogummaa sanarra jiruu fi fedhiinsaas achirratti ta'e lammansaa wal simee gaafa hojjetu caalatti milkaata. Gaafa fedhii achirraa qabaattee ogummaan kee kan biraa ta'e chaalenjii qaba. Osoo moor akka fedha kiyyaatti fedha nama kamiis ta'uu danda'a jedhee wanta hin yaadu namni waan fedhii isaa sanarratti otoo ogummaadhaan bahe caalatti guddachuu danda'a. Anamma yaada kee kana baay'een dinqisiifadhe. Maaliif akkan dinqisiifadhe beektaa? Namni afaan baratee kalaqoota akka kanaa kalaqu kun osoo waanuma akkanaa baratee eessa gaa maal dabala kan jedhu waan raajeef. Amma yeroo baay'ee waa'ee kalaqaa kana gaafa kaafnu hayyoonni gurguddoon addunyaa kanarra jiran mataan isaanii kalaqni hin jiru waan jedhu lafa kaafu. Fakkeenyaaf Aristootel no new things in the world rather than copying each other jedhe. Wantumti haaraan addunyaa kanarraa ammatti uumamu hin jiru. Waan uumamerraa waa bocuu, waan uumametti waa dabaluu, waan uumametti waa fooyyessuu jedhanii lafa kaa'an. Kanaaf namni ogummaa kanaan ala dhufe waan akkanaa uumu ani kan kee amma akka kalaqaatti ilaala. Akka nama waa uume zeeroorraa ka'anii uumuudha waan ta'eef. Sirriidha. Amma akkuma ati dhuguma amma fakkeenyaaf xiyyaara fudhadhu kallattii bifa maaliitiin uuman bifa simbiraatiin uuman. Kana jechuun waa hakkeessaniitu kan waa hojjetan. Waa hojjetan waa hakkeessaniitu. Maaliif simbirri qilleensarra balaliiti? Eeyyen. Sanumarraa aayidiyaa sanarraan kaasaniiti bifa isheellee fakkeessaniitu. Jiree kan hojjetan. Garuu gaafa waan tokko otoo hiintiin qabaatiin yookaan immoo waan tokko otoo hin beekin dhaqxee hojjettu wanta hojjettu sun maaltii ta'a? Wanta haaraa sii ta'a. Fakkeenyaaf Oliver Wright fi Williver Wright otoo dura simbira argiin xiyyaara kalaqu ta'ee waan biraa fakkaata jechuudha. Xiyyaarri sun simbiraan fakkaatu ta'a. Kanaaf jecha waan Aristootel yaada sana kan itti kenne kanaaf jecha waan itti kennetti fakkaata. Akkasitti. Baay'ee gaarii. Dhaloota kana maal dha? Dhaloota kanaaf wanta dhaamu. Keessaa'u dhaloonni teekinooloojiitti akka madaqu, teekinooloojii faan akka guddatu. Amma yeroo ammaa kana yeroo itti wanti hundi harka kee galedha. Ani kaameramaanis ture. Istiidiyoo xiqqoo dalageera. Mana suuraa. Gara waggaa 4 waan akkasii hojjedhe. Yeroon barnoota kiyya barachaa ture. Si'aatii barnoota kiyyaatiin ala hojjechaa tureera. Achitti akkaliin kalaqa jalqabeeyyu. Achitti akkamittiin kalaqa jalqabeessitti fakkaate. Akkatti suura nama kaasan immoo kaameraa. Saakuriit kaameraa bilbiluma daameej ta'eera. Jalqaba duraa sitti miidha. Tuttuqqaan karaa bilbilaa yeroo baay'ee nan jaaladha siin jedheera. Ishuma sanarraa iddoo itti hojjennutti hojjennee ture. Gama daangalchine. Amma achitti hin beeku barattoonni faana babbarannee tokko tokkos namoonni natti dhiyaatan hin beeku. Achirrattidha kan inni waa hojjechuu jalqabe. Sitti miira. Waa gaafa tuttuqaa deemtu yaanni sii dhufaa deema. Waa baraa deemtas. Amma kalaqni waan haaraa uumuu miti kan jettesi jalqaba duraan boordii bilbilaa fudhatte tajaajila biraa oolchite. Duraa maaliif bilbila qofaaf amma gara kamitti fiddeetti gara waan ta'etti fiddeetti. Waan ta'e irraa dubbisuu waan. Innumti kunu faayidaa guddaadha yaada. Kan biraa gara teekinooloojiitti gaafa dhufnu yeroo ammaa geemiin hin jira, artifishaal intelligensii hin jira. Wantoota baay'eedhaan nurra ijoollee xixiqqoo amma baay'inaan fayyadamuu irratti aktiivii. Addunyaa kalaqaa keessa jiru yookaan addunyaa teekinooloojii keessa jiru. Teekinooloojii sana otoo gara kalaqaatti fidanii
biyyallee fayyaduu danda'u. Amma namni tokko gaafa waan tokko ilaalaniituma kolfanii bira darbuu waan tokko ilaalaniituma bira darbuurraa gara waan ilaalan hojjechuuf shaakalu. Waatti dabaluu, waa irraa hir'isuu. Fakkeenyaaf amma teekinooloojii kee kanatti maal dabaluu barbaadda? Maal irraa hir'isuu barbaadda? Waan humte kanatti. Teekinooloojii kiyyatti yaada namootaa. Amma ati yaada qabda. Yaada qabdu irratti immoo namni dhiibbaa uumaa deema. Dhiibbaa namni uumu sana kallattii poozitiiviitiin fudhattee jijjiirama fidaa deemuu ni danda'ama. Akkasitti fudhadha. Ergaa dhalootaatti waan tokkoon sii darba. Biyyatti amma ijoolleen biyyee garaagaraa walitti guuranii bukeessanii taphatu. Fakkii wayii fakkeessu. Amma isheen dubara jabanaa wayii fakkeessu. Distii wayii fakkeessu. Inni dhiiraa immoo muka lama walitti hidhee abbaa fakkeessa. Hin eeyyamani amma kana baay'inaan baadiyyaatti. Maaliif biyyee boricata maaliif akkas godha? Hin dheekkamu. Sirrii miti jedhee yaadaan akka yaade. Sababiin isaa maaliif itti fakkaata? Waan itti fakkaate sanaa godhan. Namni gaafa waan itti fakkaate hojjetu fedhiin isaa eessa jira itti fakkaate achi jira. Waan sana dhoowwite jechuun fedhii nama sanaa yookaan fedhii daa'ima sanaa irratti dhiibbaa gooteetaa jechuudha. Otoo daa'imni sun waan garaagaraa akkas gochaa guddattee daa'imni sun bor dizaayinara wayii ta'uuf yookaan immoo carraan isheen wanta dizaayin gochuu waan haaraa wayii hojjechuu ishee bal'aa ta'aa deema. Fakkeenyaaf amma baadiyyaaf magaalaa wal bira qabdee ilaalte ijoolleen baadiyyaa waan jiru baadiyyaatti argan biyyoorraayis ta'u hojjetaa deemu. Ijoollee magaalaa seentee ilaalte immoo atamma akkum kana waan magaalaa jiru fakkeenyaaf konkolaataa suura kaasaa otoo jetteen isaan konkolaataa kaasuu dhaqu. Otoo waa irraa waa hojjedhaa jetteen waan isaan itti dhiyoo waan ijaan argaa oolan kana fakkeessuuf deeman. Amma ani barsiisaadha siin jedhee. Waan ijoolleen hojjettuunis yeroo tokko waliin arga. Otoo ati waan biraa ajajjee jirtu daa'imni sun waan biraa hojjetti. Isa sammuu keessa jiru. Isa timtimte. Waan sammuu keessa jiru. Daa'imman akkasii jajjabeeffamuu qabu jedhee yaada. Xiyyeeffannaa argachuu. Kanaaf dhaamsi nan dhalootaa qabu namni waan itti fakkaate waan sammuu isaa keessa jiru waan danda'u waa shakal. Barumsaan guddifachuun waan biraa. Itti dubbisuun waan biraa. Hamma sirumaa amma wanti sun daa'ima sanarraan dhiibbaa hin geessisnetti amma daa'ima sana dhiibuu yookaan immoo daa'ima sana miidhuu hin dandeenyetti wanti isaan hojjetan egerii isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaafuu asuma wanta dhaamuu barbaadu maatiin ijoollee akkasuma barsiisonni manneen barnootaa magaalaa keessa jiran qofallee otoo hin taane amma baadiyyaatti barachaa ture siin jedhu baadiyyaatti gaafa barachaa ture tokkoon jiraate achi baasuun jiraate tarii kana dura ta'uu danda'a. Kana dura ta'uu danda'a amma kana turuu dhiisuu danda'a. Dhimma xiyyeeffannoo barbaadu. Xiyyeeffannaadhaan ijoollee irratti hojjechuu manneen barnootaa ijoollee irratti hojjechuu kalaqa hojjechiisuu amma siin jedheera gumiin baay'ee mannoo barnootaa keessa jira. Achi baasuu irratti garuu xiqqoo hanqinni waan jiru natti fakkaata. Kanaafuu dhaloota boodaas fillee wanta akkasii xiyyeeffannaa otoo horatee dhaloonni kun jijjiiramuu danda'a. Ofirra darbee maatiirra darbee biyyarra darbee addunyaadhaaf bu'aa buusuu danda'a jedhee yaada. Guddaa galatoomii istiidiyoo keenya dhuftee kalaqoota kee badhaasa kee waan argatte hundumaa istiidiyoo keenya dhuftee Margaa Showuu imala gootaa irratti keessummaa taatee yaada bal'aa fi kalaqa kee ajaa'ibaa kana waan nu qooddeef maqaa daawwattoota keenyaan guddaa sin galateeffanna. Margaa Showuu imala gootaa irraaf jennee sumatti xumurameera. Torbaan qophii biraatiin walitti deemina waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Jaalala amantiin kadhannaan jabaachaa somaaf kadhannaan waaqatti dhiyaachuun naatoo namaaf qabdanii warra rakkataniif gumaachuun kan dabarsitanii hordoftonni amantaa kiristaanaa hunduu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan jedha. Baankiin keessan baankiin gadaa. Bargama gamanaa firaaf aantee keessaniin yemmuu wal yaadattanii kennaa ayyaanaatiinis maallaqa biyya alaarraa yemmuu wal ergitanii gama tajaajila dabarsa maallaqaa Riyaaf Daabshilii akkasumas Swift koodii keenyaatiin dameelee baankii keenya irraa tajaajila si'ataa hawwataaf saffisaa wajjin yommuu fudhattanii ayyaanichis caalaatti bareeda maatiinis waliin gammadaa ayyaana gaarii baankii gadaa baankii alootaara. Tamir Properties. Tamir Properties akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 kan hundaa'e dhaabbata damee real estate beekamu.
Temir Properties daldalaafis ta'ee jireenyaaf iddoowwan tarsiimoo irratti ijaarsaawwan ammayyaa raawwachuudhaan beekama. Kaayyoon keenya gamoowwan ijaaruu qofa osoo hin taane hojmaata fooyya'aa teekinooloojii ammayyaa fi ogummaa ijaarsaa qulqullina qabu beeksisuun damee kanaan ashaaraa haaraa kaa'uudha. Nuti maatii Itoophiyaatiif mana jireenyaa amansiisaa investorootaaf filannoowwan investimentii amansiisoo fi bu'a qabeeyyii ni uumna. Piroojektonni ijaarru jireenyaaf mijatoo, nageenyaaf amanamoo, daldalaafis milkaa'uudha. Temir Properties bu'aa teekinooloojii fi ogummaa ijaarsaa walitti makuudhaan magaalaa ammayyaa boruu har'a maamiltoota isaatiif dhiyeessa. Hanga ammaatti piroojektota 10 xumurree manneen appaartaamaa ammayyaa kan kennine yoo ta'u, amma immoo Saarbeetiif Bulgaariyaatti, Garmantii fi Hayaatitti akkasumas Piyaassaatti isinii filannee piroojektota ijaaraa fi gurguraa jirra. Temir Property keessatti dhagaan ijaaramu kamiyyuu of eeggannoodhaan kaa'ama. Dizaayiniin hundi kan bocamu maamiltootaaf akka mijatutti yaadameeti. Imalli abbaa qabeenyummaa manaa keessanii milkaa'aa fi qajeelaa akka ta'u beekumsaa fi humna qabnu qindeessinee hojjechuu keenyatti fufna. Temir Properties mana isiniif mijatu waliin haa filannu. Temir Properties.